Manni marii ministeerota walga'iilee geggeessuudhaan dhimmoota adda addaa irratti murtee dabarseeti jira. Daani'el Tasfaayee bal'asaa qaba. Manni maree ministeerota walga'iilee 32ffaa irra geggeesseen dhimmoota adda addaa irratti mari'achuudhaan murtoo dabarseera. Jalqaba irratti manni marichaa wixinee labsii waliigaltee deeggarsaa fi liqaa faayinaansii 4 irratti mari'ateera. Projektii babal'ina giriidii elektirikaa baha Itoophiyaaf kan oolu doolaara miliyoona 52 baankii misooma Afrikaa irraa argame. Projektii carraa hojii uumuu fi ijaarsa bu'uuraa misoomaaf kan oolu yuuroo miliyoona 10 mootummaa Xaaliyaanii irraa argame. Jireenya hawaasa naannawaa gammoojjii fooyyessuuf kan oolu doolaara miliyoona 255 waldaa misooma idil-addunyaa irraa argame. Projektii riifoormii seektara annisaa investimentii fi modernizeeshinii boqonnaa tokkoffaa raawwachiisuuf kan doolaara miliyoona 393 waldaa misooma idil-addunyaa irraa liqaan argame irratti mari'ateera. Liqaan baankii misoomaa irraa argame waggaa 40 keessatti kaffalamee kan xumuramu, kan mootummaa Xaaliyaanii irraa argame waliigalaan waggaa 30 keessatti kaffalamee akka xumuramu, kan waldaa misooma idil-addunyaa irraa argame waggaa 38 keessatti kaffalamee kan xumuramu ta'uu eerameera. Haaluma kanaan liqawwan hundi imaammata bulchiinsa liqa biyyoota kanneenii waliin haala wal simuun ta'uusaa erga mirkanaa'ee labsichi mana maree bakka bu'oota uummataaf akka darbu sagalee guutuudhaan murteesseera. Lammaffaa manni marichaa wixinee labsii tajaajila immigireeshinii fi lammummaa 3 fi wixinee dambii 1 irratti mari'ateera. 3 wixinee labsii siivilii fi galmeessa maatii dhiyaatan irratti mari'ateera. Manni marichaa wixinee labsii dhiyaatan 3 irratti erga mari'atee booda galteewwan barbaachisan dabalamuun mana maree bakka bu'oota uummataaf akka darbu sagalee guutuudhaan murteesseera. Arfaffaan manni marichaa walga'iisaa har'aan wixinee dambii tajaajila kaffaltii tajaajila immigireeshinii fi lammummaa murteessuuf bahe irratti mari'ateera. Tajaajila dhaabbatichi kennu babal'isuu, sadarkaa qulqullina tajaajilaa fooyyessuu akkasumas humna hawaasa fayyadamtoota ilaalcha keessa galchuun uwwisa baasii sirnaan diriirsuun barbaachisaa ta'uu isaan wixineen dambii qophaa'e mana marichaaf dhiyaatee jira. Dambii dhiyaate irratti erga mari'atee booda galteewwan dabalataa barbaachisan dabalamuun guyyaa gaazexaa Nagaariit irratti maxxanfame eegalee hojiirra akka oolu sagalee guutuudhaan murteesseera. Shanaffaa dhumarratti manni marichaa waliigaltee 2 kan ministeera dhimma alaarraa dhiyaate irratti mari'ateera. Inni jalqabaa waliigaltee tajaajila qilleensaa fooyyessuuf mootummaa Itoophiyaa fi Raashiyaa gidduutti mallattaa'edha. Waliigalteen inni biraa waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi Indooneeziyaa gidduutti dippiloomaatotaa fi namoota paaspoortii qabaniif tajaajila viizaa hambisuu irratti taasifamedha. Waliigalteewwan kunneen yoo ragga'an Itoophiyaan hariiroo gallamee biyyoota lameen waliin qabdu caalmaatti kan cimsanii fi biyyoota kanneen gidduu walitti hidhamiinsi dinagdeef hawaasummaa kan saffisiisan ta'uu hubachuun waliigalteewwan mallatta'an raggaasifamuun faayidaa biyyaa kan hin miinee fi miidhaa addaa kan hin qabne ta'uu mirkaneessuun wixineen labsichaa sagalee guutuun raggaasisuun mana maree bakka bu'oota uummataaf akka darbu murteessee jira.